raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Haqaa fi hanqii. Oromoonni haqatti amana. Dhugaa galchuu fi dhugaa fudhachuun haqa baasa. Haqni qaama qorqalbii isaati. Hanqiin namaa namatti darbuun qooda yookaan cubbuu jedhee amana. Haqa namaa hin dabsu. Garuu haqni isaa sarbamaa jira. Sagantaa kanaan haqaa fi hanqii faana dhoofnee dhugaa Oromoon dhabee fi lafarratti mul'atu iyyaafannee qorannee isiniif dhiyeessina. Haqaa fi hanqii. Dararaa hamaa hooggantootaa fi qondaaltota ABO'tirra ga'aa jiru. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar sagantaa haqaa fi hanqii. Sagantaa keenya har'aa keessatti dararaa hamaa fi sarbama mirga namoomaa hooggantootaa fi qondaaltota ABO irratti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee waan qopheeffanne qabnaa itti dhiyaadha. Akkuma namuu yaadatuu fi beeku ajjechaa suukaneessaa artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame san hordofuudhaan haalli siyaasaa, hawaasummaa fi qabiinsi mirga namoomaa jijjiiramee lammiileen Oromoo kumaatamni ajjeefamanii kumaatamni haala hamaa keessatti hidhamaniiru. Hoogganoonni siyaasaa fi falmitoonni mirga namoomaa, gaazexeessitoonni fi qeerroowwan qabsoo hadhaa'aa godhanii sirna wayyaanee kuffisan hedduun hidhamaniiru. Hoogganootaa fi qondaalota jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hidhaman hedduu san keessaa hangi tokko qofti dararaa yeroo dheeraa booda hiikamanis hoogganoonni jaarmiyaalee Oromoo garri caalu keessattuu kan ABO ammallee manneen hidhaa keessatti seeraan ala hidhamanii dararamaa jiru. Hoogganoota seeraan ala ajaja mana murtii cabsuudhaan mootummaan Itoophiyaa hidhee dararaa jiru keessaa muraasa qofa qophii keenya haqaa fi hanqii kanaan ilaaluuf yaallaa nu faana bu'a. Baroota gabrummaa Oromoon ittiin gabrooffatamee jiru hunda keessatti ilmaan Oromoo hedduun Oromummaa isaaniin yakkamuun buufataalee poolisii garaagaraatti hidhamaa turan hedduun murtee seeraa tokkoon ala mana murtiitti osoo hin dhiyaatin maatii, firoottanii fi abukaatoo seeraa isaanii jalaa dhokfamuun manneen hidhaa adda addaatti dabarfamaa turan. Gariin ammoo murtii fi ajajni mana murtiitiin akka hiikaman murtaa'e cabee hidhaatti dararamaa turan ammas kanumatu itti fufee jira. Hoogganoota akkasitti dararamaa mirgi isaanii sarbamaa jiran kanneen keessaa Jaal Abdii Raggaasaa isa tokko. Miseensi Shanee Gumii Sabaa yookiin miseensi koree hojii raawwachiiftuu ABO Jaal Abdii Raggaasaa waggoota lamaaf manneen hidhaa adda addaatti dararamaa kan jiran yoo ta'an manneen murtii yeroo hedduu bilisa jedhanii akka hiikaman ajajanis mootummaan seera cabsee murtii raawwachiisuu didee akkuma hidhetti jira. Kaambii waraanaa Galaan Sololiyaatti argamu mooraa hiraarsaa iddoo maatii fi firoottan dubbisuu hin dandeenyetti kanneen hiraarfamaa turanii fi achirraa gara Burraayyuutti dabarfamanii fi waggaa lamaaf manneen hidhaa adda addaa keessatti kanneen hiraarfamaa turanii fi jiran kanneen biroos Mikaa'el Booran miseensa Shanee Gumii Sabaa yookiin koree hojii raawwachiiftuu ABO, Kennasaa Ayyaanaa miseensa Gumii Sabaa ABO, Lammii Beenyaa qondaala ABO, Daawit Abdataa qondaala ABO, Gadaa Gabbisaa qondaala ABO, Dr. Gadaa Oljiraa gaafatamaa waajjira Gullallee fi amma sababa wal'aansa dhukkubaatiin gadhiifamanillee obbo Battee Urgeessaa sabqunnamtii ABO adda dureen maqaa eeruun ni danda'ama. Jaallan kunniin dhaqanii dubbisuunuu hin danda'amu. Fakkeenyummaadhaaf maqaa hoogganootaa fi qondaalota muraasaa kaasne malee kanneen hidhamanii dararaa fi sarbama mirga namoomaa hamaaf saaxilaman hedduudha. Hammeenyi fi sarbamni mirga namoomaa hidhamtoota siyaasaa uwwisa miidiyaalee qabanii fi kan sagalee ta'uuf hin qabne irratti akka jabaatu tilmaamuun salphaadha. Sarbamni mirga namoomaa hidhamtoota siyaasaa kunneen irratti raawwatamaa jiru kun seeraan ala seerri cabee murtiin tuffatamee qofa kan dhaabbatu miti. Haalli qabiinsa isaanii akka malee hamaa fi fayyaa isaaniitiif sodaachisaa kan ta'e ta'uu hubachuu barbaachisa. Fakkeenyaaf uffannaan akka hin galleef taasifama. Nyaata barbaachisu hin argatan. Bishaan qulqullina ittiin eeggatan hin argatan. Kutaa dhiphoo dhukkuboota daddarbaaf isaan saaxilu keessatti hidhamu.
Haala akkasiitiin hidhamtoonni siyaasaa baay'een dhukkubsatanii wal'aansas dhoowwamaniiru. Baatiiwwan darban keessa hoogganoonni ABO 3 mana hidhaa keessatti dhukkubsatan wal'aansa fayyaa akka hin argatin abukaatonnii fi maatiin ibsaa turuun ni yaadatama. Akka kanaan miseensonni koree hojii raawwachiiftuu ABO Jaal Abdii Raggaasaa fi obbo Mikaa'el Booran akkasumas miseensi koree giddugaleessaa ABO obbo Kennasaa Ayyaanaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuu keessatti dhukkubsataa akka jiran abukaattonni isaanii raadiyoonii sagalee Ameerikaa dabalatee miidiyaalee birootiif yoo ibsan dhaga'amaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen ammas hin hiikamne. Rakkoon dararaa hidhaa fi dhibee achi keessatti isaan mudateetis furmaata hin arganne. Badii malee hidhamuun osoo seeraan ala ta'ee jiruu yaala ilma namaa kamiifuu malu keessattuu mana hidhaa keessatti dhabuun sadarkaa hammeenyaa mootummichaa fi sarbama mirga namoomaa lammiilee irratti raawwatamuu agarsiisa. Sarbamni mirga namoomaa kan qaamaa qalbii hidhamtoota siyaasaa cabsuuf taasifamu kun kanaanis hin dhaabbatu. Bifa adda addaatiin itti fufa. Haamilee hidhamtoota buusanii qalbii cabsuuf dararaa irratti raawwatamu caalaa hammeenyi dorgomaa hin qabne maatii irratti raawwatamaa jira. Fakkeenya waan qondaala ABO lammii beenya irratti akka fakkeenyatti raawwatame haa ilaallu. Waraanni mootummaa qondaala ABO mana hidhaatti dararaa jiru obboleessa hidhamaa siyaasaa Barataa Hundaa'ol Beenyaa magaalaa Naqamteetti dhiyeenya kana badii tokko malee ajjeeseera. Ajjechaan badii tokko malee obboleessa lammii irratti raawwatame kun dargaggoota biroo 3 galaafateera. Barataan kun barataa kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaaf of qopheessaa ture. Barataa Hundaa'ol maatirraa adda ba'ee Naqamteetti barumsa isaa hordofuuf akka manaa ba'ee ibsu ragaaleen. Kana malees obboleettiin lammii Beenyaa shamarree Saaraa Beenyaa ji'oota muraasa dura qaamolee mootummaatiin butamtee kan hidhamte yoo ta'u, harmeen lammii hidhamanii turuu fi qaamoleen nageenyaas mana jireenyaa isaanitti ibidda qabsiisanii gubuu miidiyaaleen gabaasaa turan. Hammeenyi kun hundi lammii Oromoo tokko irratti raawwatamuun akka malee nama gaddisiisa. Sababa eenyummaa fi garaagarummaa siyaasaan nama hidhuun seera qabeessa ta'uu baatus waan mootummoonni abbaa irree ittiin beekaman ta'uun baratamaadha. Hammeenyaa fi gidiraa kana hunda namarratti raawwachuun garuu waan baratamee miti. Baasan jirretu Oromoo irratti ta'e jechuun ni danda'ama. Dararaa fi sarbamni mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaa kanaan hin dhaabbatu. Caasaa fi qaamolee mootummaa mirga namoomaa eegsisuuf seeraan aangeffamanitti dhimma ba'uudhaan itti fufa. Waan hidhamaniif akka hin barre yookiin dhimma isaanii itti dhiyaatanii akka hin hordofanne taasisuudhaan danqanii waraana qorqalbii lammiilee irratti raawwachuun waan mootummaan Itoophiyaa keessattuu bara 2020 booda ittiin beekamaa dhufeedha. Hogganootaa fi qondaalota ABO muraasa kanneen manni murtii federaalaa fi Oromiyaa bilisa baasee ture akka gadi lakkifamaniif iyyannoo afaan seeratiin habeas corpus jedhamu akkaatuma seeratiin dhiyeeffatanii yookiin mana murtiitti dhiyaatanii akka hin himanneef akkasumas dhimmi isaanii akka hin laalamneef mootummichi dhorkeera. Bakka hidhamanirraa mana murtiitti dhiyeessuu didees beellamoota hedduu isaan jala dabarsee tursiise. Hoggantoonni fi qondaalonni ABO mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argaman mana murtii Burraayyuutti dhiyaachuun irra ture koomishiniin poolisii Oromiyaa fi abbaan alangaa osoo hin dhiyeessin hambisan. Hidhamtoonni siyaasaa kunneen mirga seerri isaan gonfee aangawoota mootummaa bilxiginnaatiin dhorkaman. Adoolessa darbee manni murtii koomishiniin poolisii Oromiyaa fi abbaan alangaa hidhamtoota kanneen beellamaan dhaddachatti dhiyeessuun hidhamtoota irratti himannaa yoo qabaatan dhiyaatanii akka ibsan ajajus hidhamtoota siyaasaa kanneen mana murtiitti osoo hin dhiyeessin hafaniiru. Mirga seerri kennetti danqaa ta'aniiru. Hoggantoonni fi qondaalonni ABO mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti akka kanaan dararamaa argaman kunneen Jaal Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Kennasaa Ayyaanaa, Gadaa Gabbisaa, Lammii Beenyaa, Dr. Gadaa Ooljiraa, Daawit Abdataa fi kan kana fakkaatanidha. Ammas irra deebinee yaadachiisuu kan feenu maqaa hoogganoota kanneenii fakkeenyummaa hammeenya raawwatamaa jiru waan mul'isaniif kaasni malee hoogganoonni fi qondaalonni jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo giddugaleessaa kaasee hanga aanatti hidhaman kumaatamaan kan lakkaa'aman ta'uu isaati. Manni murtii bilisa baasullee mootummaadhaan dararamaa jiraachuun osoo hin xiqqaatin hoogganoonni fi qondaalonni ABO murtii dabaatiin miidhaan malleef saaxilaman hedduu yoo ta'an isaan keessaa murtiin obbo Amaan Filee irratti darbee ni eerama. Obbo Amaan Filee miseensa gumii sabaa ABO yoo ta'an murtii dabaatiin hidhaa cimaa ganna 10 irratti murteessutu dhaga'ame. Asirratti ija seeraa fi mirga namoomatii yoo ilaallu murtiin dabaa fi hiraarfamni kun sirrii akka hin taane fi gaafatamummaa yakkaa kan hordofsiisu ta'uu yaadachiisuuf malee
Murna shororkeessaa maqaa mootummaa dhaatu akkanarraa murtoo sirriin ni eegama jechuufis miti hin turres hin jiraatus. Obbo Amaan Filee miseensa gumii sabaa yoo ta'u, nama jireenya isaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dabarsee waliigaltee kabeebsaa fakkeessii bara 2018 mootummaan Abiy Aboo waliin taasiseen qabsoo karaa nagaa uummata isaa keessatti gaggeessuuf dhaaba isaa waliin galee osoo hojjetaa jiru badii tokko malee waggaa 2 fidanii murtoo itti muruun hammeenya ilmaan Oromoo irratti golee Oromiyaa mara keessatti raawwatamu calaqqisiisa. Hogganoonni fi qondaalonni ABO kunneen murtii haqaa akka hin arganneef adda durummaadhaan danqaa kan uumee ture Koomishinii Poolisii Oromiyaa fi Abbaa Alangaati. Himatamtoonni himannaa isaanii irratti dhiyaate hubatanii seeraan of ittisuuf himanni ifa ta'ee dhiyaachuu akka qabuu fi adeemsa mana murtii irratti murtii haqa qabeessa laachuuf dursa himannichi akkaataa manni murtii ajajeen fooyya'ee dhiyaachuu osoo qabu Abbaan Alangaa diddaa agarsiisaa ture. Haala kanaas abukaattonni yoo ibsan haala Abbaan Alangaa seeraan ala ajajan mana murtii didee jiru kana keessatti akkasumas manni murtii aangoo seeraan kennameef kabachiisee Abbaa Alangaa irratti aangoo isaa hamma fayyadamnetti murtii haqa qabeessatu kennama jennee waan amanneef yaada mormii keenya mana murtiif dhiyeessineerra jechuun dubbachaa ba'an. Hidhamtoota siyaasaa kanneen irratti dhiittaa mirga namoomaa raawwatamaa jiruuf warra haqa dhabanii seeraan ala hidhamaniif gaafatamaan eenyu akka ta'e irra deebi'anii wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Akkuma beekamu obbo Mikaa'el Booran, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa fi Gadaa Gabbisaa yeroo adda addaatti murtiiwwan mana murtiitiin bilisa jedhamanillee marsaa biraatiif akka haarayaatti burraayutti dabarfamanii waan hidhamaniif bilisa ta'uuf mana murtii aanaa magaalaa burraayutti iyyatanii turan. Haa ta'u malee poolisiin beellama irratti isaan dhiyeessuu dide. Beellamni isaanii daddabarfamaa fi lafarra harkifamaa turuun ni beekama. Poolisiin gaafatame yookiin hoogganaan gaafatame garuu hin jiru. Maaliif kan jedhu haala murnichaa fi bulchiisichaa waan beeknuuf ammaaf haa dabarru. Qaamni isaanii akka bilisa ta'uuf yookiin haapiyaas korbas iyyannaa himatamtoonni siyaasaa kunniin dhiyeeffatan bu'uureffachuun Abbaan Alangaa waliigalaa Oromiyaa mana murtii aanaa magaalaa Burraayyuu dhimmicha ilaalaa jiruuf deebii isaa kennee jira. Akka deebii kennameetti obbo Mikaa'el Booranii fi Gadaa Gabbisaa wanti isaan himachiisu waan irratti hin argamneef akka hiikamaniif mana sirreessatti xalayaa barreessuusaa Abbaan Alangaa ibsaa ture. Daawit Abdataa fi Lammii Beenya irratti himanni armaan dura dhiyaate kufaa ta'ee bilisa waan jedhamaniif guyyaa murtii kanaatirraa kaasee beekamtii Abbaa Alangaatiin ala hidhamanii kan jiran waan ta'eef Abbaan Alangaa gaafatamummaa akka hin qabne ibsee jira. Nama seeraan ala hidhamee jiruuf Abbaan Alangaa gaafatama hin qabu jechuu hin danda'a. Akka hiikamaniif osoo homaan carraaqne qaamni hidhamuu isaaniif ka'umsaa fi sababa ta'e tokko keessattuu haqa lammiilee eeguuf mootummaa bakka bu'ee jiru tokko akka garee falmii qeenxee tokkootti of ilaalee gaafatamummaa dhiyeessuu danda'a waan hin fakkaanne. Oolee bulus gaafatamummaan garuu waan hafuu miti. Gabaabumatti waggootaaf manneen hidhaa adda addaa keessatti hidhamanii haqa dhabuun mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti kanneen gidirsamaa jiran hooggantoonni fi qondaalonni ABO mana murtiitti dhiyaatanii haqa qaban akka hin ibsanneef yeroo 4 oliif guyyaa beellamaa mana murtiirraa hambifamanii yookaan otoo hin dhiyeeffamin akka hafan beekamee haqni isaanii akkamiin akka haqan qalamaa jiru hubattaniittu jennee abdanna. Haa ta'u malee manni murtii Burraayyuu dhimmicha ilaalaa ture bakkuma himatamtoonni siyaasaa kunniin hin jirretti keessattuu hoogganoonni fi qondaalonni ABO kunneen hidhaa seeraan alaarraa akka gadhiifaman murtee dabarsuunsaa hubatameera. Garuu akka manni murtii ajaja kennetti wanti raawwatame tokko illee hin jiru. Hidhamtoonni siyaasaa kunniinis murtii haqaa ragga'eefitti fayyadamanii hiikamuu hin dandeenye. Manni murtii qaamota ajaja murtii cabsanii mirga namoomaa sarbaa jiran irratti tarkaanfii fudhates hin qabu. Biyyattiin seera fakkeessaaf baafatte saniinuu buluu erga dhiistee turtus hammeenyi fi sarbamni mirga namoomaa ilmaan Oromoo irratti addatti ta'aa jiru immoo baasuma. Murtoon haqaa fi sirrii murna shororkeessarraa eeggatamuu fi kajeelamus akka hin jirre murnichiyyuu akka ta'utti of saaxilee hojii isaa dabaatiin of himaa jira. Gatii qabsaa'onni ilmaan Oromoo kaffalaa jiraniin haqni Oromoo ni ba'a. Olaantummaan namaa fi murnaa hafee olaantummaa seeraa gaafa tokko inuma mirkana. Guyyaan sunis ni dhufa. Oromoo fi hooggantoonni Oromoo murtoo dabaatiin mana hidhaatti gidirfamaa jiran mana hiraarsarraa ba'anii bilisa ta'uu kan danda'an Oromoon qabsoo roga hundaa alaa fi keessan finiinsee gabroomsatti xumura yoo godhe qofaadha. Har'aaf xumurre qopheessituun Urjii Waariyoo Gulaalaan Abdii Waaqayyooti. Kan isin biraan ga'e immoo ani Gurmeechaa Gammachuuti. Horaa bulaa.
raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.